Ashama akkam jirtu hordoftoonni Giddoo Baayogiraafii. Har'a waa'ee teekinooloojii mataa namaa mormaa ol kutee qaama nama biroo kan mormaa gadii wajjin suphuu danda'u wajjin ilaalla. Kunis ogummaa yaala fayyaa artifishaal inteliijensii gargaaramuun nama mataan isaa fayyaa ta'ee qaamni isaa mormaa gadii sababa dhukkubbii adda addaan miidhame qaama isaa mormaa gadii kutanii gatuun qaama nama biraa bakka buusuun ta'a. Qaamni bakka buufamu atattamatti qaama nama du'eetii jechuudha. Dhaabbanni niiwurosaayinsii fi baayoomeedikaal injiinaringii USA bireen bireech jedhamu sirna mataa jijjiirrachuu addunyaa irratti isa jalqabaa hojjechaa akka jiru ifoomse. Akka ragaan marsaaritii isaanii irra jiru agarsiisutti yaadni bu'uuraa kan damee saayinsii niiwuroo injiinaringii kun namaa fi sammuu namtolchee irratti bu'aa guddaa buusuu danda'a jedhameera. Mataa jijjiirrachuun addunyaa irratti isa jalqabaa ta'e kun kan uumame dhaabbata USA jalqabaa bireen bireech jedhamu kanaanidha. Namoonni hedduun adeemsa teekinooloojii ajaa'ibsiisaa kana dinqisiifataniiru. Sirni mataa jijjiirrachuu jalqabaa bireen bireejiin kun mataa fi fuula jijjiirrachuuf roobootii fi artifishaal inteliijensii fayyadamuun namoota haala rakkisaa fi balaa cimaa akka kaansarii sadarkaa arfaffaa fi dhukkuboota niiwuroo dijenereeshinii qabaniif abdii gaarii fidee dhufa jedhameera. Bireen bireejiin yaada warraaqsa sirna mataa jijjiirrachuu addunyaa irratti isa jalqabaa yoo ta'u, roobootii fi sammuu namtolchee ammayyaa fayyadamuun hojimaata mataa fi fuula jijjiirrachuu milkaa'aa ta'e bu'aa fooyya'aa fi saffisaan fayyuu mirkaneessuuf bireen bireejiin siistama bireen kompiitar intarfees jedhamu kan qabu yoo ta'u, dhukkubsattoonni yeroo fayyanitti fedhii isaanii akka dabarsan wantoota to'achuu fi yaada isaanii fayyadamuun hojii of danda'anii akka raawwatan taasisuun kan danda'udha. Kunis of danda'uu fi qulqullina jireenyaa sirnaan akka gaggeeffatu gochuu kan dandeessisudha. Akkuma argaa jirtan viidiyoon akkamitti bireen bireejiin gargaarsa roobootiin mataa jijjiirrachuu akka hojjetu agarsiisu kun erga gadi lakkifamee ajaa'ibsiifannaa guddaa argateera. Animeeshiniin kun dabalataan yoo teekinooloojiin kun dhugumaan kan milkaa'u ta'e roobootiin kun qaama irratti akkamitti akka hojjetu agarsiisa. Akka ragaaleen dhaabbata kanarraa argame mul'isutti kaayyoon bireen bireejii inni ijoon seenaa yaala roobootii fi ogeessa fayyaa gidduu jiru bal'isuu akkasumallee yaala fayyaa irratti jijjiirama fiduu danda'udha jedhu. Kanaanis daangaa fayyaa fi fayyuu dhala namaa dheeressuu fi qajeelchuu ni dandeenya jedhu. Yaadrimeen sirna mataa jijjiirrachuu addunyaa irratti isa jalqabaa ta'e kun roobootii fi sammuu namtolchee ammayyaa ta'een kan qindeeffame damee qoricha qaama namaa jijjiirrachuu irratti kaka'umsa fiduuf of kenninee galmi keenya yeroo dheeraa namoota dhuunfaa haala fayyaa cimaa kan akka dhukkuba du'aaf nama saaxilu laamsha'uu fi dhukkuboota niiwuroo dijenereeshinii qaama haaraa fayyaa ta'e keessatti jireenya guutuu ta'e jiraachuuf carraa uumuudhaan dammaqaa yaadannoo fi dandeettii hubannoo isaanii eeguudha jedhu hundeessitoonni teekinooloojii kanaa. Bireen bireejiin kalaqa of eeggannoo fi tumsa ogeeyyii adda duree artifishaal inteliijensii burqisiisuu intarfeesii sammuu kompiitaraa fi roobootii waliin taasifamuun hojimaata hunda keessatti walitti makama walxaxinsaa fi walsimsiisa olaanaa mirkaneessuuf carraaqna jedhu. Roobootiiwwan baqaqsanii hodhuu danda'anii fi suura moolikuulaa sadarkaa olaanaan qabu fayyadamuun sirna baqaqsanii hodhan dagaagsuu yeroo fayyuu gabaabsuu fi dogoggora namaa xiqqeessuu kanaanis dhukkubsattoota keenyaaf bu'aa fooyya'aa ni finna jennee kaayyeffannee kaane jedhu. Kutannoon keenya baqaqsanii hodhuu bira darbee kan babal'atu yoo ta'u galmi keenya dhukkubsattoota imala fayyinaa isaanii amansiisaa gochuu sadarkaa olaanaadhaan humna kunuunsa dhuunfaatiin deeggaruun qaama isaanii haaraa wajjin akka wal madaalan gargaarudha. Bireen bireejii waliin qaama haaraa keessatti jireenya hafuura baafannaa mataasa tokkoon qaamni isa biraa akka jireenya guutuu gaggeessuu danda'u saayinsii fi teekinooloojiitti dhimma ba'uun gara furmaata yaala addunyaa haaraa fi dinqisiisaatti ni ceena jedhu. Waan jaalattanii na hordoftaniif galatoomaa. Kun Giddoo Baayogiraafii ture.